በቃ ገረ ፉርማታ ዋንተ ተውት አርሺያን ከከናሚ ለነ ጀማል በቃ እስሙ ማል ወየሬሽ ማል ወይ በቃ ተረጋጋኝ ማን አፍቴ ነገስ ዲሲ በቃ ማንነት ማን ነገስ ቻጅረምት ሰነከኝ ነው ካሜራ እሺ ነገስ በቃ ዲሲ በቃ ማን ታይቲ በቃ ወለ harka fuunee uummata qashee akkam jirtu nagaa keessanii iddoo jirtanitti nageenya keessan badhaadha haa ta'u. Egaa har'a waa wayii shira wayii walii raawwanne dhufe namoonni baay'een koomentiin jijjiiru biiroon jaalala dhugaasiif qabaatee miti biraankiidha waan akkasii yaada akkasii argaan jira. So yaada kana dhugaas haa ta'u sooba haa ta'u walumaan yoo ilaalle rakkoo maalii qaba jedhee walumaan har'a mirkaneeffanna. Anis mamii keessaan ba'a isinis hin mirkaneeffattu jechaadha. Kanaaf nama kaameeraa maanii dhuma abiigoo itti bilbilee waanuma sayyuun beeku isaafiyyuu sarpiraayizii amma waan beektu qabdaa gurba waan beeku hin qabu. Isinuma haana sarpiraayiz ta'aa jiranillee kottu jedheenii waamee kun amma nama waraabaa jira. Maalan yaadee piraankii guddaan isa godhaan jechaadha. Waanuma inni bakka akshinii dhumanii natti argisiisu. Fiilingii dhuma inni naaf qabu walumaan ilaallan jechaadha. Dhuguma na jaallata yoo ta'e piraankii kana ni darba. Nan jaallatu yoo ta'e immoo akkasumatti dhaabbata jechaadha wanni nuti qabnu. Hundi isaa ta'us maratti dhaabbata ragaas. Haayoo shakka asirratti hin dhaabbanne. Maalan yaadee na dhukkube jedhee tanan already waameera na dhukkube jedheetu jechaadha. Dhufaara na dhukkube jedheen bakka gatii guddaa maallaqa guddaa akka na gaafatan akka biyya keessatti illee yaalamuu hin dandeenye itti hima. Sana booda maal akka gochuu danda'u maal akka jechuun hagam akka rifatu hagam akka na oolfachuuf na fayyifachuuf yaalii godhuufaa walumaan laallaa jaalala inni naaf qabu tana har'a mirkaneeffanne jechaadhaanis isinuma faana salphadhus walumaanis salphadha gaayis isinuma faanaan salphadha. Mee waraafuu waanuma waliin laallu ta'a shakkiin namoota hedduu sarraa argata jedhee yaada. Warri piraankii dhamnaamna jettanillee har'a waan argitan irratti hundooftanii akka yoo piraankii ta'es piraankii dheektanii yaa waan aannan miidhuu danda'antichi garuu it's okay. Piraankii jettanii fudhattu yoo dhugumaan na jaallata ta'e immoo thanks to God jedheenanillee isinuma faana gammadaa jechaadha. Kana mirkaneeffachuu fi haga dhufuttu mee walumaan eegnaa gallee ciisna guys gallee ciisna har'a. Ciisuudhaaf asumaan ciisaa akkuma nama dhukkubsadhe jechaadha. Akka yoonni dhufetti na dhukkuban jedha. Bakka dhufaara kottu baqaqama sanatti. Walumaan eegna gaa'isa irra deebii keenya mee walumaan laalla. Gaa'is kaameeraa iddoo kana dhoksine kaameeraan akka jiru har'a hin beeku jechaadha. Waan inni jedhu walumaan laalla gaa'is har'a garuu gudiidhuma dalaga. Walumaan laalla eega ciisna akka nama dhukkubsateetti dhufaa amma balbala dhufaa yaadee jiru. Fakkeessuu qabda laati. Uummata kuntirii jechuun qabdu akka inni hin barreessu. Lakki fakkeessii waan siin jedhu akka dhukkubsattu fakkeessuu qabdu. Eega. Sirraa akka maramne fuula kee lama. Kunoo kafaa barama. Aktiinati agarsiistu. Bishaan fa'a qoy. Bishaan sii fidu. Kun iddoo san jira bishaan ilaalu. Siin fida. Bishaan xiqqoo san. Fuulli kee nama dhukkubsatii fakkaachuu qaba. Dhukkubsadheetu nan aada faadha gaa'is. Duratti maal akkan jedhu hin beektu duratti dhibee akkasii qaba duratti natti mana akka mana yaala biyya alaa ka'e deemee yaalamu midhaan hin jedhaani. Dhufe. Dhufe fakkaata si qabu. Dhufe fakkaata Yesuus. Sim. Keluar, itu. Ragarti. Mal jadi ni. Aku mau main dari film.
baay'ee dhukkubee baay'een illee baay'ee rifadhee gaafa nagahee እና በቃ እና ወልሽ dhukkubaa jira ምናምን jenna እና dhukkubatneetti naan waan biraaf na waamtiin se'e abbii gotti yoo himne immoo baay'ee nahee miidhamuu danda'a miira hin taane keessa galuu danda'a na jettenna deemsisnee gaafannennaan bakka tokkoffaa qarshii guddaa gaafata lammaffaa immoo biyya keessatti illee hamma yaalamuu hin dandeenyetti jechuudha. Beeksisneerra homaa tokko illee furmaata hin qabu as keessatti yaalamuu hin dandeessu naamni jedhan. Maal ta'u maal ta'u? Anuulleen barra isheetti himanii naatiin asuma keessatti akka isheen hin yaalamne qofa nutti himan. Sorry. Rabbaba. Silaay. Nagaamti. Gamati. Uffati dhukkubeera bakka naa dhukkubeera dhugaa. Sorry. Akkamidha? Maal dhaala koo dagargar gaafatti dhukkuu naan jettee kulaa ibirra wajjin turre. Bakka ani illee narri faddeeddu gaafa dhufe ani waan biraaf na waamtiin seera. Ani akkuma kanatti dhukkuun siin dhugaa rabbi. Guddaa jedhis. Maal dhareesh? Maal dhanatti? Meetis maal? Dhukkubee bakka naannoo Namaallee dhukkuba yoo ta'e nama kamiyyuu dhukkuba bakka yaalamtii mana keenya deemti bakka. Hin danda'amu as keessatti yaalamuu hin dandeessu. Gaafee tokko qarshiin isaan gaafatanii tokko biyya keessatti yaalamtu jedhamte mini. Biyya keessatti yaalamuu hin dandeessu. Lammaffaa immoo maatii ishee illee yoo itti himte qarshii amma kana kaffaluu hin danda'an. Akkamitti biyya keessatti yaalamuu dandeessu bakka biyya alaa deemteetu yaalamuu qabdi jechuudha. Yaala biyya alaa keessatti yaalamuu danda'u bakka. Maal dhiisuu? Waan biyya kanatti yaalamu. Isaanuu qarshiin isaa qarshii hedduudha bakka. Maal dhagoon? Qarshii hedduu gaafata. Yoo dandeessee narraa fagaadhuti. Akkam narraa fagaadhu jechuun? Sababa kooti immoo waan biraatiin akka miidhamtu. Akka waan biraatiin akka miidhamtu taa'in si ilaala. Bakka ani jalqabuma sitti dhiyaachuun qabu iyyuu dandeessaa koodha kun hin beekan garuu. Jechuun bakka osuma biyya san jiru kan inni dhibee akkasii qabna. As dhufee gaafa cheekaappii godhu immoo bakka maallaqa guddaa naannoo miliyoona 6 olitti lama gaafatan kana kaffalee immoo yeroo dhiyoo keessa immoo yaalamuu taanaan lubbuun jiraachuun kee hamsiisadha. Naamni jedhanii raaja ta'eef ani immoo akka itti miidhamtu hin barbaadu see kana miti. Bakka jalqabuma sitti dhiyaachuun qabu jala. Sitti bisaadha. Kanaafuu homaa tokko fiduu hin dandeessu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Sammati narraa fagaadhu namni dhiisitiiti wanta furmaata ta'uu danda'u yaallee wayi. Maal fa'ammoo furmaata? Ani yoona kana si faana kan hin taane yoo maal akkanaa gootu fedhanii ani nan sitti siquusu. Garuu maal gochuu dandeessu? Innaa maal dhareesh? Narraa fagaadhu nam kan jettu leelaa taarii kan itti odeessitu. Kasi miidhamtu hin barbaadu. Wayi miidhaaf itti himi beeku kun akkoo. Miidhaa namni wanta qabu hin qabu beeka. Indee maali ani si jaalladha taanaan bakka amma dhumaattan si jaalladha. Maali kun ati kusaatiif sirraa fagaachuu qabu? Maal dhukkubichi natti himame? Dhukkuba isaa anaan kanadha sanadhaan ani hin jenne. Dhukkuba kana homaa tokko illee natti hin himne jechuudha. Ishee maatiin dooktara sana gaafan gaafadhu biyya alaa yoo ta'e malee yaala as keessatti ta'uufiitiin maanni ta'u hin jiru. Isaan birrii guddaa siin gaafachuu danda'u. Kanaafuu dafaatii wanta gootan godhaa malee bakka lubbuu isheefiyyuu baay'ee sodaachisaadha. Yeroo dhiyootti akkasuma akkasuma jedhame. Dhugaa maadhaan waan jiru kan sitti maka maaliin godhare? Si oksuun qabaa natti mechaa jirtamini? Amma akkamsi godha godhatu natti himme? Soori. Soori. Siini. Arabannaati maaldhaa? Ragina radiibii waan cheekaappii naam goosanii radiibii. Homaa tokko Akkaatii takka akkam si'amee kan yaadu dooktarootatti hin beeku qophaa ishee. siyaas tirkadhu. Eessa deemta qoyeeti? Qabamee dhabdu.
kaa'imee bakka taa'ee gosoota. Suurri gannaati. Taa'ee nama callee. Booda deemta bakka booda isin isheenna. Dhaqacha bakka isu. Hafti gannaati maafii Maal gochuun danda'a dhaabbeen koo furmaata wanti ta'u hin jiru. Ani koo sitti dafeeyyuu sitti mukan hin dhiisee kanaafidha bakka. Silkii kun gurguran. Meeqataa kuma maal silkiin kee 150 caalaan baasu. Oh sorry. Shanawa. Na silkiin kee amma kanaa caalaan baasu maal goota reeti 150 maal gootaa fi miliyoona jaadha malee kun koo nuusa saallee ta'uu hin danda'u. Ma akkamichuun hafti gannaati. Ani maal gochuun danda'a waan hin godhuun qabu. Ani koota furmaata wanta ta'uu danda'udha ta'e furmaata wanta ta'utti deemnamni amma immoo bakka namaa tokko gochuun danda'u. Kanaafiyyuu an dandeenyu bakka ani amma hin danda'u dawwalee sitti mee waan ta'u dhuftee wanta kana akka tuubattuufidha malee maa gochuu akka hin dandeenyu. Wanta kana maal goona beektani? Amma maallaqa amma hanga kana tokko dhibba lama basa diitee eeguu baaxaam turu. Salphata. Wanta kana bakka sooshaal miidiyaa irratti baasudha. Hangaashin mi'aamtu bakka namni akka gargaaru gochuudha bakka waan bakka maaliif Hindi? Sorry. Agak aja kan? Bukan berbacun aku. Bukan juga. Gana mau sosial media kan juga bilang. Malish Surya ani amma gafti miyam tanta ini lalare. Hindi? Malaga bati sosial media awal itu kan mesti pakai itu media jangan ke. Hindi? Wah, mari lu kucano la usku yaad ni sih. Dhukkubicha dhukkuba kana sanaan maal sii godha bakka yaalii dhukkuba sanaaf ati dooktarii ta'uu dandeessa maallaqa bichaaf furmaanna yoo jiraate maallaqaaf maallaqa qofadha. Kanaafiyyuu ati waa'ee dhukkuba kana sanaasaa yoo isheen fayyiteedha mini nati intineettu dhukkuba sana kanatti bartu. Kanaafiyyuu bakka ati cannaqamoo osoo hin taane amma danda'ametti wanta furmaata ta'uu yaadu. Akkuma jettellee osoo ta'e sooshaal miidiyaa irratti bahee gargaarsa achirraan gaafannee bakka amma argame yaaliin osoo isaa adeeme baay'ee natti tola jechuudha. Kakootti furmaata kan ta'u waan kanadha. Kwame iski takka bilbila dawwal silkiin kee birrii qaba. Hin qabu silkiin achi intani chaarjiitti godhudha. Inni keedha sir. Kaashi dawwalee deebi. Kasi jirra qaciisa. Haftii bannaatii qabiin. Aadaa rakkoo tokko hin qabu. Goonee fi jennee irraa fi miliyoona jiraachuu yaaddeetti. Eessaa fidaa? Eessaa dumbulloo shan hin qabu. Mee waa godhuudhaan lafa geetaas. Keessa. Akkanatti nuuf. Amtu argan amma kuma 500 caalaan argamu. Eenyuuf bilbiltee dhufte amma faazirii maal jedhani? Kan waan tokko sababa kan biraan ni jedhee amma qarshii kuma 500 caalaa argachuu hin Bakka furmaata kan ta'u ammas immoo bakka tokko sooshaal miidiyaatti bahudha jechuudha. Bakka sooshaal miidiyaatti baatuuti akkasidhaan jalaa dhukkubsattee inni bakka inni furmaata waan ta'u achumarraan osoo barbaadame baay'ee natti tola akka qotti. Maali yaaddaati? Cannaqamuu miti kaati gara furmaata wanta ta'utti. Arshii hanga kanaa miliyoona jamaa bakka isa maal wayyareesh maal wayya. Cinqamuu osoo hin taane isheen akkuma baay'ee dhukkubsachaa turte. Ishee dhukkubaadha cinqii. Cinqii kan ishee iyyuu hin qaba. Faamiliin nageenya sun. Faamiliin maal godhu akkuma warra kee 500 caala kana yoo baay'ate sana caala gargaaruu hin danda'an hin jiru. Osoo jiraate gargaaruu danda'u. Kanaafuu sooshaal miidiyaa mattaabatu bakka. Faamiliin nageenyatti. Sababa kiyyaan bakka maal dhiphatina uummata tokko hin godhine asitti. Akkam uummata tokko hin godhine akkam maal jechuudha? Sayyuumooni yusuma miliyoonni ja'an kun argameyyuu 50-50 dha sii galee fayyuus fayyuu dhiisus danda'a. Kanaafiyyuu bakka jechuun yaalamuu immoo qabdi. Siitiinis immoo booddee wanta si qocha'uu danda'u tokko amma booddee wanta si gaabbisiisu. Abdiin godhatu bakka abdiidhuma akkamiin natti godhatu hin barbaadu.
fayyuu dhiisus dhiira kan hin danda'u. Waan akkasiin dubbatiin bakka waan jiru waan natti mameedha kan isitti maa yeroo abiiku. Sorry waan akkasii fayyuu naamni miti harka rabbii jira. Waan akkasii natti baastanii fayyuu dhiisuun danda'u. Fayyuu dhiisuun harka rabbiidha simitan waan murteeffatu bannaati waan akkasiin dubbatiin bakka. Kanaafii bakka ammatti cinqii walitti dabaluu osoo hin taane wanta furmaata ta'u tokko fiduudha bakka. Osoo akka kiyyaatee madda humti tokko naaf jechuun osoo itti qabamu waate. Akka fayyuus fayyuu dhiisuus kan danda'a ta'eefu. Dhuguma rabbina jaallata yoo ta'e ofisaatiin haa fayyisuun. Sorry bannaati shiisime bakka shiisi bakka. Garuu osoo isin irraa fagaattee immoo bareeda. Maafin sirraa fagaadha? Maafin sirraa fagaadha ishinatti himee? Miidhamta. Akkam? Miidhamta kamaan miidhamuu dandeessa jechuun ani jaallattu. Si abuu caalaa wanti na miidhu jiramu soodha? Du'aan dadhabuudhaan moo akkasumatti. Aramaq maal dhaabannaati zimmi jedhini. Maal isheen ikkoo wanta sirriisitti maalti ani illee bakka baay'ee haaraan ture gaddeera bakka doktaricha haalanni nutti hime bifan taane nutti hime bakka daftalillee yoo yaalsistan malee yeroo dhiyootti ishee dhabuu dandeessu kan jedhamu bakka dhiisaa miski dhiisaa bakka. Ati hin dhiphatiin hundumaafuu dhiphachuu osoo hin taane wanta jechuun bakka wanta furmaata ta'utti dhufuudha wanta furmaata ta'e wanti jechuudha. Qassi jedhiiti ka'eeti. Qassi jedhi. Si hojii dalaga ishtii. Kaameeraa miti. Maanni. Beela. Dhiisi bakka. Dhiisi bakka taragaaggai maanni. Haftee nageessi dhiisi bakka maannati maanni. Nageessi jechaa jiramti. Sana keenya irra kaamera kana. Nageessi. Bakka dhiisi bakka maanni. Taayiiti bakka malee itti jennu bakka taayi. Waan akkasii yaadatu bakka dhiisi bakka. Indee maanni biraan kisi goone bakka. Waan akkasii ta'e bakka nageessi. Bakka taayi taayi. Dhiisi bakka maali. Bakka taayi bakka gadi maannati. Abbi maanni Maafun raasii waan akkasiin goonu lammaffaa. Eeshi nageessi baate? Eeshi bakka Bakka akkana jaallattu bira kaneessuudhaaf dhugaa waan biraa. Sorry waan akkasiitiin jaalladhu samsi jammar. bakka taayi bakka ati nagee bakka. Nan dhageessu ati maanni. Dhiisi bakka maanni. Asirratti. Dhiifama bakka ati maanni. Akkasumatti dhugaa. Waan akkasii Uummanni koon waa hedduu jedhee koo mataan zoorsaa argaa harka taanan jechaadha. dhiisi bakka ati. Bakka asuma san mirkaneessuudhaaf malee wanni nama wanti tokko immoo hin jiru. Shi lubbuu. Waan akkasiitiin qalladamu Akkasitti dhugaa immoo rabbi. akkana jaallattu beeku iyyuu. Hojjennee jiru. Dhugaa hin ta'e. Baay'ee Ay hartanii. rakkinaan qabu. Hin hartanii. Siin deebisa dhugaa. Hin harree. Siin deebisa dhugaa. Naaf deebistaa. Maanni kun ikkoo namni Asal isaatti bilbilee ta'e kan naaddee kanaa jedhe. Qarshicha irraa nu fuudhama Haara wayii. koo haartan dhugaa rabbi. Geetaan birrii irraa nu fuudhama silaa gaafachuun kee oolle. si jaallata garuu argitanii baay'ee. Bakka naariin kan nuti galeeffachuu dhafe geetaa maalee. Akkuma koo. Aarii bakka amma aarii. Akka dhuguma qubni kana dhukubee. Eessa gosa hojjetadhe na dhukkubsiteen jechaara. Hai moodii geette beekaa maanni geeta. Akka na jaallattu mirkaneessuudhaafi. Bakka har'a mana nan bushu naatiin atillee si baanan maraarama naatiin. Dhugaa rabbi baay'ee naarsan sin waan qalbii naanii kun Bakka mirkaneessuudhaafi namni koomentii namni naaf barreessu dhugaa akkamitti piraaktis gochaa jira. Dhugaan sin jaallatu mana jedhanii bakka isaanii sana nu deessuudhaan amma maalan qaba. Nalqaanesine wanta aja jedhimee cufa akkamitti shakkituuni akkamitti piraankii akkana gootu eeyyamtu mana jedhiiti. Si jammar akkoo namni waan baay'ee odeessuudhaan namarraa man qabu. Ani siitti nan beeka malee nama miti si galee miti. Ta'us moor dammoo anis konfiidansiidhaan akkan jireenya kootti fufu piraankiin kun barbaachisaadha. Atillee nalqaanesine bakka. Bakka kanaafidha. Kun aftis tan aariu gaara bi Maal godhe inni waan tokko hin beeku. Gaafa namni dhaabbatee viidiyoo Haali waraabaa. afteen si bira naam na jennaan bakka akkasti waan ni Sitti ni jedhanii. maqaanidha maata beektaa. Haftee akkasidha namni baay'een akkas jedha sobaadha piraankii sobanii akkasuma godhuu jedhanii anammoo isaantu beeka animmoo isa beeka. Caalaatti jedhetti naan lakki bakka anatu barbaade kanan na gargaariin ishiin jedhe.
ከዛ ገርጋሪኝ በቃ ልጅ አማራክ kana booda ay prank akka sol gochuun jalqabe miti lakki kana booda prank na gootu gadda kan kommo kanarra baaca ana akka inni na jaallatu sinii mirkaneessa kanarra caala kan kommo fan kana godhe dhugaagin baay'oona jechuun gokkubatti minaan ittiin qalladam si jammal baay'ee bakka chaansii nuti qabu fonaadha ko yaadni nani qabu kana anama wanta godhuna anama faazarii godha waliin akkas maqqa wanta gochuu dandee bakka waan kan bira ani kan bira soori faan akkas jedheen odeessinam si galee qalliidha achaadha hodoo amma du'e maal maqaa gooftu Osman du'e maal duuti kun ma jirti seera uumamaati hodoo du'e amma maal godha qofa hin jaalattaa nama bira jaalladhu lakki dhuma natti mamu mara anatti kanatti naarre bakka ani si jaallata dhiisi jennaan namni sobeetudha sobdaniitudha jedha kanaaf iyyuu asumarraan ani issi miirasaas nan laala jedheni kosin nama monaatiin na ilaalta ani immoo si beekama suureen immoo bakka hubachuun barbaada kanarra hubachuun barbaada itti kanaaf inni akkas gooneenna kanaaf iyyuu si bareeda kan koo inni ufummooti kana caala eeggadhu naan ishee boossisan immoo Roti cakkanteeti argitu kanarra argita ati siifis nan si deebisa ishees nan deebisa ani maal si godhe jechuun ani koo abbi maal na beektanaatiin jechuun nuti maal dhume nu ta'eera bakka wanni nuti barbaanne nu ta'eera mirkaneeffanneerra afaan ormaa jalaarree baaneerra mana gabbaninya maal nu dhibeeru Anash bakka garuu qarshicha walitti naafudhaan tayyuu sila dhugu naafudhaan ammas ta'e dhugaara mani ila dureyyoo akkama kan ta'e runatu beeka narraffisu naatiin kanaan dura jechuudha aboo lillaa nagariin odeessu maali yaa odeessu keenya illee dubbadhu jechuun bakka kanaafaan eeggadha kan koo kanarra kan caalu lakkii qalbii qabdiidha jechuudha 500 faadii faadiriin kun isa social media irratti si funaannettan ormis way buna dhukku godhee funaannata anaanis isa dhugaana dhukkuu jalqabuudhaaf gaayis garuu yaanni simmeetiin natti dhagahame baay'ee ulfaataadha foonaa dhabu baay'ee matu soorii dhugaa amma dubbachuun ulfaatutti jechuudha dhiifama ani dhugaa akka jechuun kun inni biyya alaa minaan gaafa jiru ndi maalicha biyya alaa amma kanaatti miiliyoona ijaa kan fudhatu maalidha ani kosa biraa nagalee ndi shakkeeratta maali investi gooni wanda ganaa ishee hojjetu gana diiganii ishee maalitti dha dabalaa jettaati sila gaafa investi diiganii na hojjetan kumati kumati xiqqoo mashee baay'ee waan ishee Addash galatooma so bada qashtii sin jaallannaa sin kabajnaa iddoo jirtanitti nageenyi keessan badhaadha haa ta'u har'aan kaastanii gaafii akkasii akkan gaafannee abdii guddaan qaba akka mirkaneeffattanillee egaa walumaan mirkaneeffanneerra waan jiru kana bakkaata waan waliin turtaniif galatoomaa sin jaallannaa baay'ee ciao